hoteela waliin bulle kan ittiin كرامنا كفلني كرتينيان حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الدنيا تنقبام دون ما القبا يو علمنا ما الأقواد بدأت أبري أدو في سنة استغفر الله وتوب إليك أنا ما كنا ينفد وشي وتونا ما صوتو سي وقاس اللي كيسة تقول يلا موجين شيء سنجد والله وبالله ما كتب نعمل أبري تجرابر أبري تجرابر أدو في كيسة تجرابر ما يتنا كنت ترقاسك تبابر بو يوم القيامة أدي ما تجم ترقوا كمان سيدي والله وبالله سيدي سجروا الأقواد بدومي ولا تنا ما يتنا كنت رو مامي كوي حسبي الله ونعم الوكيل فيك جون جويته كر زور دو دبده جون جويته أول مرتة جم مرتة إير شنتم نسيناته وكان سر رابع جنان نرت لفت أول بربادة نرت كوفتا نسي بعد ما هو ما تقصد تلاسي كافة ما تأصل للريكوردين كان كجرامكم أفرطة مع أبو ظبي دي مثل كيسي كنا كسبات بربادة أنا لا ما تقصد سمو رجعتكم أنا سوتشوان جروبر سيجاتي دربة جنان لا جنان نرت في أمتا أنا تسيبات ده الناس أتبيوتك أنا سيابات أدو بربادة نرت جيدا جورته دربة نان محمد Koi mena pe dubati ni me koi saya lo dubati nasi. Kafi taturi sar. Afitat tumiyuti kabat dobole seko. Amarra kafte nase. Obole timiyuti rakai sergera miyuti rakai tibuiti dubatat. Lugada hoggasa di waliin jiraatanii waliin nyaatanii waliin dhuddanii mana wajjin kireeffatanii hoteela kafalaa turte miyuti irraa ka'ee dubbadhu gifti ko kulo miyuti irraa si kaasee itti bu'i. Si ergaan jira miyuti itti bu'i. Naman jibbe bakka miyuti jettu tuqeeti. Agama Amma nagama suutaan dubbadhu. إيشي أنا بروني لايمي الرباي اللي دنجل فيتك أما من متانا كبين على فسا الرباي ربي كنا شاهدا أنا والله وبالله لقاك بدي أسرع إسني موجي مرماج رمالي صبامتي أنا والله برين الدنيا لفتو بري ميلنا سدين وماني بتميجي غاجر أن ركين سنيمت ليه غارو لقان لقان ما لفت أكتم كامبانين أوتو هنجي جدي ورقا فتو أنو بري فما أفوري نرتي أرجي يرو موتو مان قراتو active hojii irra jira naan jedhe yaani leesh na soba namni kun iqaama birri kuma jaha fudhate kaampaaniin cufate naan jedhe yeroo qoratamee kaampaanichi osoo hin cufin cufatame jedhe kaansil na godhe maa soba ilmi namaa diraama kuma 40 narraa qabdaa jedhe kaan mootummatu fudhatee naan jedhe sagalee isaatti jira wanna soba tokko wanna naasee tokko hin jiru an hoteela wanni isa hojiin fuudhellee Miyuti godhe kaafachuu hin dandeessu. Yaa abbaa koo maal wayya. Dhaabbadhu yeroo sagalee koo dhageessu dhaabbadhu. Yeroo sagalee koo dhageessu dhaabbadhu sitti beera la'a. Ammas sadumaati kun. Ati birrii hoggaa sadii kana diraama 40 ta'uu akkamitti barte? Jatti birrii meeqatti kennaa turte? Tokko. An birrii 2 hojjette. Okay, jaalallee keetii miti mucaan kun. Ani waan itti godhee fiin jedhee jira. Ani ufin beeku wagga sadii keessa guyyaa lama wajjin ciisee jira. Yaani birri akkamitti akka kennu malee maaliif akka kennu hin beeku. Bakka akka waan jechuun waan itti hojjetamee wayiiti wantichi. Okay, seerii dandeenyu fudhanna ishee ayyee akka gudditti ko guyyaa lama gatee wajjin jiraattee fi kana sana jenneen dubbannu guyyaa lama wajjin jiraachuu ati simattee itti gatee ta'ee fi. Ani somna. Guyyaa lama wajjin bulleerraa wajjin olleerra itti ta'a. Guyyuma lamman sana immoo inni yoo barbaade guyyaa 20 guyyaa 200 godhachuu danda'a. Birrii sii 6,000 kana Mahammad. Nagaa hojjaa dubbadhu. Sii 6,000 irratti naa dubbadhu isa waggaa 3 dhiisise diraama 40 birriin 6,000 isin akka hin jiru. Birrii isin yoo barbaadde birrii 57 jettee namatti himattee jira. Nama biraa himattee jette jira. Yoo barbaadde 60,000 yoo barbaadde birrii 6,000 mataan isin nagaa miti sii galee. Birrii 6,000 kana birrii isin akka hin wayii hin jiru. Waan waliin jiraanneef akkuma isin jette kana waan waliin jiraanneef waraqaa naa hojjetu waraqaa kana yoo akka isin hojjetiifatu nooni puushuudhaa ture ana usiitiin dhaggeeffadhu karaa yeroo si gadu Sigale namnummaan push godhee akkasii waraqaa kana sirreeffatu nami taasisee jedhe ana porsoo siillee ofii kiyyaa jammare erga ofii kiyyaa jammaree jedhe booddee maallaqa min zamaan gara waggaa 3 moo 4 anaaf si wajjin turre san keessaa maal akkana an hojjedhuuf na ajajjee jechuudha. Isin na jenna okay saniinuu haa ta'u rakkoon qabu si gargaara jedheeni waliin dubbanne gaafa kaanii deemtee
ijaaza bakkee biraa buute nama biraa ni beekti isiin kun as jirte jechuudha. Ijaaza nama biraa gaafa isiin deemte jette sawa isa wollollee booda bakka lammata ganama dhuftee akka badan arabsitee na kana sadi bakka kanaan jecha na joorsuu barbaada maal naan jette. Ana anfiisa isii hojjedhe sin jiru. Agreementii dha kaisii anaaf isii walii barreessine jechuudha. Agreementii sana erga walii barreessine kontiraata waggaa lamaa hojjetaan kun akka nabsi bira hojjetu kajedhu jechuudha. Ijoolleen warri bikana warri waa'ee onlaayinii kan hojjetan hin beekan jechuudha. Erga waliin barreessine booda dhuftee isiin kun kana hin jenne naa jettuume dhufteetiin bakka na kana salii kanaan olii ganna joorsuu barbaaddaa jireenya keenya akkuma duraa wajjin jira naami naan jette. Jennaan okay bakka rakkoon qabu isiillee bakka teeshiin taateenaan ofirraa kana salii. Eeshi Mubarak Qur'aan rabbi qabatee na haqatu namni kun ankuma jaa irraan fuuna jedhee. Haasa'ini yeroo haasoftee kaate yeroo inni Viidiyoo banee. Booda lamuu deebitee maal viidiyoo banee Qur'aan qabatu. Maal goote booda ati Qur'aana miliyoona qabatta guyyaa meeqa qabatte Qur'aana ati miliyoona. Sobi sagaleen obboleetti tantee na bira jira bar birri inni natti kenni tokko hin jiru obboleetti tiyyaan akkana osoo otokuma janakken itti kennu beekte wallahi obbolla si hojjedha ture sagalee riikoordi jira bar attam gootara isa hoo ishii. Haasa'isitti meera macarashaadha kun wallahi ammarraa kaaftee afaan buute haasofta kanaan si baasoo. Kana sinjira birri kuma jaa kana kaisiin nakkeente hin jiru. Yoo nakkeente jaati meera gaa birri kuma jaa itti kenne jiru. Nata saafiddu uruqaadhaaf jedhee birri kuma jaa itti kenne ka jedhu yoo isin naa fidde an birri kuma jaa san waan barbaadaa ta'u an kasareen an kafalaa. Birriin isin nakkinite. Birriin isin nakkinite uruqaa wayiitiif hin jiru. Dabareen haasa'e. Siigalee uruqaan isin birri kuma jaa itti nakkee tokkollee hin jiru. Ka isin nakkinite yaatoo jiraatte. Mana algaa kaffalattee akkasiin amma atummaa amma ideoloojii mahan keessa akkaataa yaaddu tanaafiin hoggaa sadii waliin jiraannetti. Hoggaa sadii keessa guyyaa lama waliin. Ijoolleen bar ijaaza na wajjin bakki tokko gallu soba siin jedhaa jirani bar koomentiin dubbiftu moo kana beekan kan bira galu. Koomentiin irraa I don't care about photo. Kijibtu waati maa soolesi. Koomentiin maan naa godha koomentiin si. Koomentiin si dubbata. Koomentiin si dubbata ati irratti dubbadhu sii galee. Anaati dubbadhu bakkee kan malee koomentiin si dubbatu an koomentiin si laalaan jiru. Komentiin guyyaa san gaafa naafati waliin walaa garuu san komentiin nu hedduun jiru sii galee. Anaafi si bicha hadhallee anaafsitu wajjin dubbachaa jira sii galee. Kanaaf birriin ati amaanaa na kennasi takkallee hin jiru akkasirra baatee miidiyaa irratti birrii amaanaa itti kennadhe yookaan ammoo hawaalaa nagalchee itti kennan guyyaa takka mee kun isiin tanaa dubbattu guyyaa takka birriin isii hawaalaa nagalchitee akka hin jiru tasumallee jechuudha. Birriin isiin ammootu warqannaa hojjettee akka hin jiru. Wani takkitti hinu jechuudha. Birriin isiin nakkanite yoo jiraatte algaa kaffalatteerti. Mana ijaazaa qabanni kaffalatteerti. Waliin laayifii adda addaa dabarsineerra kanaan alatti birrii biraa dirhaama takka namni intala kana natti kennu. Kana yoo si kenna jette ragaa san qabattee deemtee bakka seeraatti biyyi kun seera qaba sii galee akka ammatti baay'een kanaa miti biyyi kun seera qaba seeraan naa gaafattu. Anuu seeraan si hordofaa jira. Suuraa kiyya baay'ee tiktokii kana gubbaa keettee naannoo guyyaa kudha shan waan akkasii tola gubbaa ture anuu seeraan hordofachaa jira kasanii jechuudha. Gaafa asirra gabbuune waan bira dhaga'uuf deemtu. Umureeraan. Ayyee dubba dabaletti. Amma asoo danda'a. Dubbadhu. Mubarak am sagalee obboleetti isaa yoo si ergee waasaappiidhaan ka inni birrii warra qanni tokko si hojjetame tokko hin jiru si ergu laata sagal riikoordii si bar mootummatu baasee inni kaampaaniin kiyya jedhee mootummatu bar hiisiiste obboleetti isaati tunii kaampaaniin nu kiyya naan jette siin jechuu ilmi namaa garuu ani wallahi addunyaa tana bardantaa irraan qabu boru keessaa garuu dhugaa dubbatanii yoo du'an minaan labbe chigireen lamu kuunat maa rakkoo qaba yoo dhugaa dubbatan wallahi wabillahi. ጓደኛን ከሰከን ከልፍቴ በጌሳ ጓደኛን ከሰከን ከልፍቴ አግበልሽተ ዱጋራ እንዳበዳ ሶበን ነው ደሮ ወንጀራተ እንጃቹ ይቴ ጓደኛን ከሳንቲን ልፍቴ ወንጀራታ ቱራኒ ይጀተቲ በጌሳ ኦጋሳ ዲኬሳ አከሚቲ ጉያ ለመቱ ወንጀራተን ቶኮ ማኑ ዲበምቦ fetan guyyaa tokko maa wajjin hin jiraatin. Wanna kaleessan beekni hadhan dubbatin. Isa ani Mubarak yaani dhugaan ilma namaa yoo dhoofamu na dhukkuba malee
rakkoon qabu duniyaa biraan adda birrii kana qabaadhe du'uu danda'a. Gini namni maal rakkoo qaba yoo dhugaa dubbate yoo dhugaaf jiraate jedhu nama dhiba malee uummata akka rakkoon qabu birrii hojjedhee argadha. Wanti walitti simbuuse lulaala dhimmi kun na laalatu waan firendi dhiifama dhaa godhe boleettii kun an hoggaa meeqa sirriitti maa jira gaafa mubaarikiin bartanu hundi keessan iyyuu namoonni 938 mubaarik maalirraa dubbata maalirraa hin dubbanne isa jedhus naa baraadhaa kaasaati an dhimma firendiin birrii namarraa nyaate hoteela kafalattan dhugaatii wajjin dhudda yoo jiraate yookiin immoo waan nyaattan dhuddan mubaarikiin akka laallanne naa baraa borumaa footoo tokko lammaffaa Mubarak gaafi gabaabduu takka qofa si gaafachuu barbaada. Sorry for confirmation. Wanni jechuun Muhammadin wanni akka namni hunduu dogoggoruu taasise. Sagaleen edaa sun kasaati moo kasaati miti yookiin ammoo maaliif akkas jedheeni waan jedhu qofa dhiifama gaafadhaa iyyuu Muhammadin. Aniyyuu. Diraamaa 40 dhabiraa qabda kan jedhu sagalee Muhammad hidhatteetti ragaa fidhatteetti. Kaisaati. Maaliif jedhi Mbagana yaadachiifti. Muhammad maaliif kuma 40 narraa qabdaa gizee dhibba lama ol jechuun oolan yoo isin dhuftee na bilbiltee kuma 40 sirraa qabaam yoo isin naan jette kuma 50 yuu narraa qabdaa jedhaan aboo amma yuu taanaan birri isin kaffalatte maybe birri kuma 50 kuma 10 kuma 50 ta'e hin beekan hoggaa sadii keessa birri isin kaffalatte hin beekan obboleessu mana ijaaza qabattee hoggaa lama hoggaa sadii ol qabnu anaaf isin wajjin keessa turre Hasbi Allah wana malokin anjireen akkana dhaga'uu irra du'ee qabri sen si arafati mana tokko gallee jirra. Hasbi Allah wana malokin bakka ishii sadaqa shiimoo kan keetti naffiladhu ishii reefi kan kee shaashamanne itti nagaru ankuma lamaan hojjedha bakka chawchawchawchi annama akkana kazzaaba anafa ati guyyaa takka mana naa kireessiteessi guyyaa takka mana sirees wajjin deemete si ati nama makiinaa ooftu rabbiin dhaga'a makiinaa sitti haajiju bi'iznillaahi ilkariim hattu. Turtee laffaatee naqatti kufu yoo ati deemte qucee gateetteetiin si baadhuun qabu Habibti. Siga ilma tokko sitti himu ati ilma namaa sobda malee rabbal aalamiin hin sobdu rabbiin immoo dhugaa lala haqa lala zollamamaa lala siigalee ati afaan jabinnaan immoo nama wattus rabbii haqa lala. Waan aasoftu yuu hin beektu siigalee kijibdee joortee umarra gaafa namni bareetti si darbee namni biyya kana keessatti yoo xiqqaate namni 30 ta'u dhiirratti faana jiraataa turte. Joortee isa mana godhisin jedhee bara ati maaliifuu jennaan inni sadaqaa namaati waan jiraatuuf haqa namaatti narra jira jettee amanuu hin dandeettu. Nyaatee gaafa namni bareetti abdaan bareetti darbeedhe dhuftee miskiina wayii ilaallattee gubbatti kufta. Ati miskiina sikiina malee hiriyyatti xiyya viizaa si hojjedha jettani gara waasaappitiin gara iimotiin dhattee ankwaataree waggaa jaa dalagee hunda biyya kana dhufe ji'a sadii jettee maal jedhan jette anta wushatam leeba asmassaay. Kijibaan hin ta'u mucatti hiriyyaa xiyyamaa hunda kwaatarii dhufe ji'a sadii kwaatarii waggaa jaa dalagadhee si fuudhamaa jetteen. bakka tarabsitu dhabdee gastii rasii fidee jenna arrafachuu na waamsiste jechuudha geettii koo. La ani bar mana qabeefi jedhaa bar anaaf inni guyyamu takka wajjin mana qabannee hin beeknu qura'aana rabbiin natti shaayidan rabbiin haadha xiyyan nagaan naggalchi ilmi nama garuu waan nama zollumu bakka. Marraa meeqa yoo xiqqaate marraa 200 qura'a dhooyitee kakatteerta gizee meeqa qura'a dhooyitee kakattee ani jechuun ani barsitti hima shamarri waan biraatti nyaatamneef malee dhimma hin qabu birri kana hojjetattee akka argadhuuf beeka sii galee garuu ammoo jechuun kijibaan ilma namaa hin amansiisin yoo dhugaan dubbatan dhugaan yoo jiraatan yoo haqa dubbatan rabbis nama birattis rabbi birattis milkoofta. Ijoollee shamarranii warroota jala jiraniif kabajaa keessaniif dhufee asirra dubbadhee lammaffaa ammootu atillee naa bilbiltee naani. Yaa'u jechuun bakka waan kan jechuun dhugaa kan namni haa baru. Afaan jedhamni dhugaa nama mbaasu. Maame waa tokko si gaafadhe si buusa. Ana si geggeessa simiti kan deemu amma si geggeessa. Waa tokko si gaafadha. Mucaan kun akka biisaa si biraan qabdu. Birrii wayis akka amaanaatti si bira kaatti. Maallaqa akka isaabaatti si biraa qabdu. Hin qabdu karaa bisitti darbu. Wallahi billahi guyyaa tokko jechuudha harri duniyaa buruu akira guyyaa takka maallaqa amaana ani wata kusitti baay'isawee gaafa osoo kaampaaniin hin jigin waraqata feekii natti ergite bakka jiree. Nuti godheera yoo siinaa softe mana buusa jedhi naadee. Maallaqni isiin guyyaa tokkicha amaana jettee na kennatte jechuudha hin jiru kunoo isiin kanaa dubbattu jaalalleedha akka jaalalleetti turre wajjin hin waakanne jechuudha algaa kaffalatteerti mana ijaaza kaffalatteerti
kanarraa kaafee dirhama takka amaanaa itti isin akkayatti yookaan biyya galchettee akkayatti neebar hin jiru. Galatoon kalas sirraa fitadheera deemuu dandeessa. Kuma kabajaa dhufte kun kabajaa. Nagaatti garuu immoo namoonni simataa jiran jiru amaanaa rabbiiti. Yoo jarri maallaqaa simatan kottuu dhiyaadhu akkasitti ittiin haasa'e ija siirratti ragaatti qabaannaan fireendummaa irraa qabaannaan. Sorry, obboleessa nu dhimma biraa tokkollee sirraa hin qabnu. Obboleettii keenya barbaadde naani. Dhageesse? Yaa. Akkasuma galatoomaa dhimma kana addaa okay Mubaarak jechuun isinillee namoonni tubbaa turtanillee galatoomaa dhimma kana addaa jedheera. Seeraanii seerri biyya kana hin jira. Yoo dhimma jaalalleedhaan isaan wajjin turre isaan yoo himachuu barbaadde saniyyuu karaan bana. Isa yoo deemte obboleessoo kara seeraatti dhuftee na himachuu hin dandeessu. Muhammad Rabbi siif laaffisu na dhagaye. Rabbi siif laaffisu dubartii 50 jaallannaan feetu Baltazar beekamti namicha isaa 400 jaallate warabbal Kaaba sin badhaasa 400 walitti qabi cabi irraa algaa kafalchiisi xifi nagaatti sin jedheen kalas. Deemi. Garuu dhimma biraatiin yoo akka carraa walitti dhumne dhimma hawaalaatiin ragaa qabatamaa waan qabaadde si waama. Deemi. Taasumallee dhimma ta'e kana jettu kanaan abbaan fedhe jechuudha dhufee na himachuu danda'a jechuudha. Dhimma tulaa dhimma fireendummaa asanii maqaa namaa balleessuudhaan dhimma fireendummaa wajjin jiraatu Paakistaanii wajjin maqaa namaa balleessuudhaaf dhufanii maqaa namaa asirratti balleessan kana seera hordofadhaa jira rifaadii qabaa hordofachaa jira. Himbadu maqaan kee himbadu dantaa keeti. Dhageeffatu mubee. Waan kana yeroo baay'ee irraa dubbataa turte shamarran gizee tokko gizee nyaadhamtee qofteeti alga kan keessa jaan dhiirritti garagalcheessi jedhe garuu haasaa kanarraa warri shamaraa nama kuma takkaaf 100 keessaa waa baay'ee bartan jite yaada. Naanii koo wantan walitti gadhiise dhagaye. Ani walitti gattoo miti. Ani mujrimaa miti. Nama ilma Oromoo wanta dhala Oromoo lama yookiin ilma Oromoo lama walitti galchee nuti qabadhu sagalee sibiraa jee qaarnaanii nama wal biratti galchee nama wal arrabsiisu miti. Haga fireendummaan xumurri isaa salphina qabu abalattu fan joonjiin dhageesse yaa Rabbi dubartoota olii gadi ijaazaa bu'an akka Baltazar dubartii 400 viidiyoo godhate namni dubartii 20 viidiyoo waraabbate yoo gadi ba'e wallahi isinin badhaasa anas sin badhaasa zinaadha miti haraama miti nan beeka birri Itoophiyaa 100 si kenna viidiyoo 20 dubartii qabaannaan ati boleessu waraabbadhu viidiyoo garagalchi ol garagalchi gadi garagalchi waraabbe rabbi si ofokkee salphattuun Rabbiin inni Baltazaritti qabe rabbi sinitti qabu bismillah amin jedhi obboleetti kiyya wanni waa'ee keetii bishaan obaase hirriba kiyya na dhowwite amma wanaa ta'aa jira guyyaa lama wajjin buluun kee baay'isuu 200 godheen guyyaa 2000 sii godheeraan sirraa barnoota argatan namni mana kanatti waan dhiyaaturraa tokkoon haqatu deebi'a tokkoon barnoota argatama dubartiin ajjala jirtu dhiirri wajjin jiraate kee guyyaa tokko isa ta'u guyyaa lama isa ta'u isa wajjin bulee kee dhiirri akkanisitti deebi'ee bineensi ta'u baratteetta naalabu shaklak reese baratteetta barnoota fudhatteetta yaa ajuuza yaa dulloota mana ijaazaa reese dhiirri yoo tishartiitti bittes surreetti bittes caammaatti bittes gaafa siganeera reese barnoota sii ta'eeraadha amma dubartoonni warri kaan barnoota argattaniittu barnoota sinii ta'ee jira moo ammas dhuftee fokkifta mana kootti bakka dhaqxetti fokkisi hundike obboleetti keenya naman jibbee sichi kana booddee atuma kan keeyyuu naman jibbeetti moggaafattetta yoo gubazii taate kufteetta dhaggeeffadhu bareechiidha dhaggeeffadhu waan si gorsee si geggeessa kufteetta nan beeka yoo intala namaa taate sammuu qabaatte hin kaata jabaadhu dhageesse yoo intala namaa taate xiiqeeffattuu taate dirhama 800 hojjeta jedhanii liqeeffadhu waraqaa hojjetadhu dhageesse liqeeffadhu waraqaa hojjetadhu cimii jabaadhu kana booda dhiirri si miti
ilmoo keetii gowwoomsa jedhee hin yaadu. Fakkeenya namaa kenni. Hin arrabsinis seera Dubaay keessatti si qabsiifachuu danda'a ka dambeenna. An Muhammadiin natti gati. Nan kadha bilbila sannaa bilbilaa ture miti. Muhammad dhimma suuraa isaatii, dhimma maqaa balleessiitii, dhimma maaliitii akka isin kasasne anaa walii wal lola Muhammad. Itti dhimma akka inni dhaabbatu kissii akka inni dhaabu. Atis kissii warraa qabaatte dhaabee addaan kutiif. Dhageessee innis immoo akka kissii sitti hin banne Muhammaditti nan hima dhibbaan dhibbatti. Anaa wal lola Muhammad. Dhageessee ati immoo buleettii kiyya kufteettaa gobozii yoo taate